maal jedhani immoo lolattoof አሁን ከሸዋሚዎቹ አንዱ ልጥቀስና ብፁዕ አቡነ ሳይሮስ ስም ጠቅሼ ኦሮሞ ናቸው አይደሉም ሙሉ በሙሉ እናትም አባትም መንዜ ነው መራቢቴ ነው አቃለሁ ኢላላጋ ኦሎለ ከነቱ ገገፈማ ጅር አባ ሳውሮስ ዋን ኦሮሞ ጋሩማ ኦሮሞ ዱበቹዳፍ ኦሮሞ ገገሱዳፍ ኦሮሞ ተውን ቀበን ኦሮሞን ስራኮ አከሲን ቀቡ wanti isaan jechaa jiran namni afaan isaatiin aadaa isaatiin betakristaanii keessatti tajaajilamuu qaba garaagarummaa isaan gidduutti uumame kanaaf akkaataa amantii isaaniitti akkaataatti fannoo harkatti baatanii jiran kanaan fuula waaqayyoo dura jilbeenfatanii waaqayyootti himuu otoo qabanii sana bira yoo darban immoo maanguddummaadhaan fixuu otoo qabanii gaaffii abuna saawuroos faan gaafachaa jiran gaaffii isaaniitti deebii kennu otoo qabanii sana hundumaa dhiisanii miidiyaadhaan gadi baanii olola irratti oofuu jalqaban kanaaf irratti dubbachuudhaaf kaan rakkoo isaan gidduu jiru kana silaa utuu gola keessa ta'anii furmaatatti kennaniiru ta'e yookiis fuula waaqayyoo dura jilbeenfatanii waaqatti maniiru ta'e gidduun gallu turre olola gadi ba'anii maqaa xureessuu jalqaban abuna saawuroos ani oromoodha anatu sin geggeessa jechaan jiran ummanni oromo afaan saatiin barachuu qaba ijoolleen oromo abbummaan itti dhaga'amuu qaba waldaa kana keessatti jechaa jiru sababii abuna saawuroos dhiigaan amaara ta'aniif oromoon geggeessan jechuu miti maal taa yoo geggeessan maal rakkoo qaba yoo abuna saawuroos oromoo miti oromoo geggeessuu hin danda'an ta'e isinis geggeessuu hin dandeessan gaa oromoon qeesii mataa isaatii fidatu hamma garuu aadaa oromoo eenyummaa oromoo kabajanii saba oromoo wajjin jiraatanitti oromoo geggeessuu danda'u rakkoo tokko hin qabnu nuti kanaan duras qabaannee hin beeknu nuti nu tuffachaa nuun geggeessinaa jenne nu arrabsaa nuun geggeessinaa jenne aadaa keenya tuffachaa nuun geggeessinaa jenne afaan keenya tuffachaa nuun geggeessinaa jenne malee lakkii nuun geggeessinaa jechaa hin jiru biyyi Itoophiyaa ortodoksiin Itoophiyaa waggaa meeqaaf warra Gibxiin bulaa turte warra biyya alaatiin bulaa turte warra Gondariin yoo bulle rakkoo hin qabnu warra Goojjamiin yoo bulle rakkoo hin qabnu warra Tigraayin yoo bulle rakkoo hin qabnu yoo akka sagalee waaqayyoo sanatti nu geggeessu ta'e yoo siyaasa keessan fidan ta'e yoo aadaa oromoon xiqqeessan ta'e yoo afaan oromoon xiqqeessan ta'e yoo eenyummaa keenyan tuffatan ta'e yoo nu geggeessan rakkoo hin qabnu Phaaphaasi rakkoo tokko hin qabnu dubbadhaa Abuna Saawuroos በተስካነ ረትስ ብየ ረትስ ለፈቀቡ ቀበኛ ቀቡ ይሰደምና የዳኒት ወነብራት ፊምቲ ይሰቀብና የዳኒት ነው ሪፋቱ ነው እና ነገሩ የባችሁት ነው ረጀረ ባየ ገረተው ማባን ከኛ Abuna Saawuroos ሙሴ ነጥ ፈካቱ ሙሴ መነ ፈርዖን ከሰት ጉደተ jireenya bareedaa sana keessa utuu jiraatu gabrummaa ummata saati argee hin ta'u jedhee bakka bareedaa sana keessaa ba'e Abuna Saawuroos waan akka kanatti fakkaatu bakka gaarii utuu jiranii bakka bareedaa utuu jiranii hacuucama ummata isaanii irra ga'aa jiru waan waggaa 150 amantaa da'oo godhatee ummata isaa saamaa jiru waan arganiif keessaa ba'an mul'anni isaanii kaayyoon isaanii wangeela babal'isu waldaa cimsu waldaa guddisu oromoon kaabba amantiitiin istroon akkan xunne irratti dammaqan waaqayyoota achi keessatti isaaniin guddise waaqayyoota achi keessatti isaaniin barsiise obsa meeqa dandamatanii utuu ummati isaanii waan meeqa irra ga'aa jiru garaa laafanii ma jiraatan gaafa yeroon isaa ba'u garuu hin xaaxe kanaaf har'a gadi ba'anii kana jechaa jiru isaan immoo maqa balleessii itti fufanii jiru dubbadhaa እስቲ አቡነ ሳይሮስ በኦሮምኛ ቀድሶ ይውጡ እኔ ዛሬ ክነቴን ልተው ቅዳሴ አይደለም ትንሽ ትምህርት አስተምሮ ይውረዱ የለም ደጉ የዋ የኦሮሞ ህዝብ ግን የነሱ ፖለቲካ መነገጃ ነው ኦሎለ ከነ ጀልቀበን ኢሳው ወሪ አፋን ኦሮሞ ስሪት ነው በከን አዳ ኦሮሞ ስሪት በከን ኡመተ ከናፍ ዮም ከበጃ ከነን ኡመተ ከናፍ ዮም ኡልፍነ ከነን Abuna Saawuroos hin beekin afaan oromootiinis hin qaddasin garuu afaan oromootiif kabajaa kennaa jiru ummata oromootiif kabajaa kennaa jiru ummata oromootiif ulfina kennaa jiru mirga ilmaan oromoo falmaa jiru kana caalaa maal barbaanna Abuna Saawuroos meenuu faarfadhaa
galata waqayo erondo mati galata waqayo erondo mati akadawe tanu garvincha saati akadawe tanu garvincha saati akadawe tanu garvincha saati akadawe amma kana kan nu farfachaa jiru Abune Saawuroos sagalee isaanii dhagaa jirtu kunoo fuuldura keenya dhaabbatanii jiru hammana beekanii hammana yoo nu farfatan nuga bar haqa Oromoo eegaadha malee dirqama afaan Oromoo bara miti haqa Oromoo eeguu waan guddaa tokko Oromoo keessa dhalate afaan Oromoo kan na caalaa dubbate aadaa Oromoo kan na caalaa beeku kan Oromoo tuffatu meeqa jira dubbadhaa Abune Saawuroos nuyi garuu jabaachuutu nurra jira akkanumatti gowwoomnetuma jiraachuun nurra hin jiru gowwoomni dur darbe akkuma beektan si dur waggaa keessummaa mana Oromoo waggaa dhufe bishaan na obaasaa waggaa jedhu bishaan hin kennu Oromoon namatti aannan jiraate aannan qabeedhaan waraabee namaa kenna. Waaqayyo isinaa eebbisa baankii Abune Saawuroos haasaan isaanii akkam namatti tolam warra kanaan afaan hin beekaniiruun afaan beekuu duwwaa miti mammaaksa faayyuu beeku kunoo Oromoo biratti jibbisiisuudhaaf akka waan Oromoon Amaara jibbu akka waan Oromoon Manzee jibbu akka waan Oromoon Tigree jibbu lakkii jibbinsa isaanii hin qabnu afaan keenyaan kadhannaa jechaa jirra akka waan isaan waldaa kana dhabamsiisuudhaaf deemanitti olirratti oofamaa jira obboloonni keenya Oromoo taatanii amantaa kana keessa jirtan isin dogoggorsinaa jarri sagalee guddaa qabu jarri holii qabu miidiyaa qabu waggaa hedduudhaaf achi keessa ta'anii elmaa tura waan ta'aniif sagaleen isaanii waan guddateef dhugaan isaan bira jira sitti hin fakkaatin Abune Saawuroos faamiti aniyyuu amantaan Ortodoksii akka baduun barbaadu yaadannoo baay'een irraa qaba akkuma Xaqilaa Ministeeriin jedhan yaagaraachin qirtsinaaf Ortodoks kabajaa guddaan kennaaf ijoollummaa koon keessatti yaadadha akkoo koon keessatti yaadadha maatiin koo har'a musliima Ortodoksii turan dur harmeen kiyya afaan Amaariffaa gurra isa yoo murte iyyuu hin beektu akkoon koo lammanuun afaan Amaariffaa gurra yoo muran iyyuu hin beeku bataskaana dhaqaa turre garuu dhalleedhuma galla waan jedhamu hin beennu afaan Amaariffaatiin qiddaaseen godhamaa ture dadhabiinsi kun waan jiruuf achi keessaa maatiin kiyya islaama ta'an akkoo koo biratti waan an guddadheef Ortodoksii ta'ee nafe hamman waldaa Ortodoksiitti deddeebi'aa ture kana achi dhannee gaafa ayyaanaaf bullu kana akkoo koo rabbi nabseesee maaru sanbata harkana qabattee dhaqaa turte nan yaadadha waldaan qiddaasee dhuma irratti gaafa ala gadi ba'anii jedhan jecha እግዚኦ ማረምና ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረምና ክርስቶስ አድነን ሰማይቱ ሰውረን በምሕረቱ በእንተ ማርያም ሂምቤኩ ሂካሳ ከነ ጀቻ ቱረ ጉያ tokko macaafa qulqulluu dhageen beeku anis yemmuu sana afaan Amaariffaan beeku bara wayyaanee keessa mana hidhaa gallee dhedheessa dhaqeen dhedheessa ijoollee iddoo adda addaati magaalaa Najjoo Mandiifaa Dambilalloo faatii dhufan ijoolleen pheenxee walitti qabamanii gaafa isaan faarfatan waaqayyoon kadhataniin dhage duraan dhageen turre duraan dhageen beeku magaalaan dhaladhee guddadhe keessa Ortodoksiidhaaf Musliima duwwaa jira mana hidhaa keessatti dhagee jalqabaaf lapheen harkise ofitti na bute maaliif afaan kootika ijoollee kana bira dhaqeen faarfannaa kana barsiisaan jedheen intalli durbaa dabtarii bitadhu kottu siin barreessitee naa barreessitee naa laattee na shaakalsiiste waa'ee wangeelaa namni natti himne akkuma sanarraanin gooftaa fudhadhe Ortodoksii keessaa ba'e maaliifan ba'e Ortodoksii keessaa achi keessatti baradheen beeku achi keessatti waa'ee wangeelaan beeku afaan koo miti hin dhaga'u rakkoo akkasii keessa jira har'a uummati keenya betekiristaaniin magaalaa keenya keessa ture Gabreelin dur lafi ta'an hin jirre har'a nama shammoo nama ja'a waaqeffata namni keessaa yaa'ee dhume inni kaan musliima ta'e inni kaan pheenxee ta'ee dhume maaliif afaan isaatiin kadhachaa jiru afaan isaatiin kadhachuu duwwaa immoo otoo hin taane ፖለቲካ keessa galan dhaggeeffadhaa Abune Naatnaa'el fa'a
ሲባል የእናንተ ተቀዶ ጣሊያኖች መሆን ያለባቸው፣ ሮማውያን መሆን ያለባቸው። የማይመቻቸው የማይፈልጉ ካሉ እነሱ ምኖች ናቸው? ምኖች ናቸው? ተናገሩ። ምኖች ናቸው? የተሸነፉ ጣሊያኖች ናቸው። አዎ maqaan isaanii abune naatnaayil jedhamu taabotni gadi ba'ee taabotni ol galuuf deemu taabota fuuldura dhaabbatanii silaa waa'ee waaqayyoo lallabuu kan qaban waa'ee Iyesuus Kiristoos fannoo gubbaa irratti ilma namaatiif fannifame irraa dubbachuu kan qaban waa'ee gaarummaa maaramii haasa'uu kan qaban waa'ee Gabreelii dubbachuu kan qaban sana hundumaa dhiisanii bakka sana bakka siyaasaa godhanii waa'ee Minilik irraa dubbatu. Oromoo kanaan sammuutti taphatu. Afaan keetiin akkatiin kadhanne, afaan keetiin akkatiin waaqeffanne duwwaa otoo hin taane waan Oromoon hin jaallanne Oromoo irratti labsu. Maaliif waa'ee Minilikiin dubbachuun isaan barbaachise taabota fuuldura dhaabbatanii? Mootota duraan darban keessaa kan har'a lubbuudhaan jiru Betekiristaanii Ortodoksiitiif waan gaarii meeqa kan godhe? Fooqii Haile Sillaaseen jalaa saame kan deebiseef. Sinodosii bakka lamatti addaan ba'ee walolan biyya alaa irraa xiyyaara isaatiin fuudhee galee walitti araarse. Lafa kaare meetirii miliyoona meeqaan lakkaa'amu kan kenneef Dooktar Abiyyiin lubbuun jira maaliif isaan faarsine? Maaliif Minilikiin faarsuun isaan barbaachise? Isaan egaa amma warri an afaan Oromootiin lallabaa jira. Waan amma godhamaa jiru kun siyaasa malee waa'ee afaanii miti warri jedhan. Isaan immoo waan isaan godhaa jiran ilaalaa. Bakka taabota waaqayyootti waa'ee Minilikiin dubbatu. Maaliif waa'ee Minilikiin dubbachuun isaan barbaachise? Namni maqaa Minilikiin dhaga'uun barbaanne Xaaliyaanii mo'ame duwwaadha jedhanii Oromoo irratti qoosu. በ85 ዓመተ ምህረት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰራ ነበር። ኦሮምኛ ዳንጋ የሚባል ድራማ ላይ ከሳሙኤል ዳባ ጋር ሰራ ነበርና ራሴ ስክሪፕት ጽፌ ነው በኦሮምኛ ፊደሉንም አውቀዋለሁ። ባልቀበለውም የቁቤም ፊደል የሳባ ፊደል መሆን ነበረበት። ነገር ግን ማምሬ ማልጀተን ማምሬ ለከጀሩ ጋማ ቄሲ ኦሮሞ ታአኒ ገዲ በኦፊሞ ግዱ ከነ ውሪቀቻ ጅሩ አፋን ኦሮሞ ፋቲን ዳምሰኑ ደበርሱ ዋን ኦሮሞን ቀቡ ገሩ ኦሮሞ ረትን ጃለተን በረኩረ ሰገል ሰደተሚሽን ቴሌቪዥን ሮጀቻን ቱሬ ዳንጋ ሳሙኤል ዳባ ፋቲ ወጅን ጀረን hojjechuu duwwaa mooton taane diraamaa afaan Oromootiin barreessaa ture qubee afaan Oromootiin habarreessu iyyuu malee qubee afaan Oromoo sanatti inamanun ture akka inni saabaatti geeddaramuun barbaada jedhan Oromoof hojjetu waan Oromoon qabu immoo jaallatan qubeen kun akkasuma qoosaadhaan waan dhufetti fakkaata dhiigachitti dhangalee hin beekan isaan aarsaa jirratti bade hin beekan isaan utuu waan ati qabdu siin jaallatin immoo si bushuu barbaadu. Utuu waan ati qabdu siin kabajin immoo si geggeessuu barbaadu. Abune Saawuroos faan nurkatti xureessu. Phaaphaasota keenya gurguddaa nurkatti xiqqeessu. Isaan immoo waan Oromoon qabuuf kabajaan kennan. Qubee saabaatti geeddaruu barbaadu. Oromoon barbaadee jennaan iyyama isaaniin barbaadu. Qubee saabaatu isaaf ta'a. Qubee laatiniif ta'a. Oromoon waan isaaf ta'uun ni beeka. Isaan nu murteessuu hin danda'an. Isa kana arganigaa xaqalaa ministeeriin keenya. Fedhii uummata Oromoo arganigaa. Iyya uummata Oromoo dhaga'anigaa. Waan uummanni Oromoo keessa jiru arganii dheengadda gadi ba'anii basak jedhanii nuuf dubbatan xaqalaa ministeer Abiy Ahimad eebbifamaa. ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት። ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሃሳን ኬሰን ኩን አከነማ አነን ዱጌ ለጴ ነማ ቀበኔስ ጀቸ በበሬዳ አከሲ ከነ ወጋ ሄዱፍ እስንራ ኤጋ ቱረ ሃሳ ኬሰን ጣልቶኮ ቶኮ ጋፋን ቀበሙስ አኩመን እስንት ዱበዱ ሐረስሞ ጋፋሲን ዋን ጋሪ ዋን ዱጋ ዋን ቁልቁሉ ሐቀ ኡመተ ከና ዱበተንስ እስን ገለቴፈቹራ ዱዱበትን ዴቢ namni keenya tokko tokko hirrifata gaafan akka jedhu maaliif siyaasa keessatti moggaa gamasiif gamana qabannee waan jirruufi
waan akkasii kun gaafa dhufu utaallee as ga'uun baay'ee namatti ulfaata yoo garuu giddu galeessa jiraatte yoo garuu giddu galeessa dhaabbatte waan hamaa dhufus qeequuf waan gaarii dhufus galateeffachuun nama rakkisu kun immoo oromoo biratti maal jedhama xawalwallee gaararraa jedhanii maqaatti moggaasu siyaasa biyya keenya akka siyaasa duriitti ilaaluu hin dandeenyu dur kan oromoo bulchaa ture alagaa waan tureef waan barbaadde waliin jette har'a garuu warra afaan keenya dhaga'utu biyya bulchaa jira yoo isaanirraa rakkoo qabaanne karaa naamusa qabuun itti haasofne yoo gammachuurraa qabaannes karaa naamusa qabuun isaan galateeffanna ilma waaqaati isin malee namni hin jirus jechaan jiru haasaan keessan kun garuu baay'ee nu gammachiise xaqalaa ministeer dhugaa ummata keessanii dubbattan oromoo duwwaa miti kana dhugaa ummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru eenyuyyuu afaan isaatiin waaqeffachuu mirga qabu kana mulquu hin danda'udha kan oromoo duwwaa miti kanatti namni hin gammanne yoo jiraate mana kiimaa dhaquu qaba. በትግራይ ክልል ያሉ ምዕመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከአመት 2 ዓመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን እረባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል እኛ ከፖለቲካ ነፃ ነን እኛ አብረን ይኖርነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም። ለምን አሁን የሚል ጥያቄ ይነሳል። ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር ኡልፋዳ በራ አዲ ብልሱማ ኦሮሞ ቻርተሪ ኬሰ ጅሮያኒ ኦቦሌን ጮፋቱ ወልገይ ቀቡቱረን ጀረን መለሲ ወጅን ዳቦሌ ባየ ቱረትርማታን ጀን ሁንዲ ሳኒ ደረቤ ዳናሳኒ ጨራኖ ኦቦሌን ጮብራ ጌረን ኦቦሌን ጮና ሰውዳ ፈከስ ማይክ ኢትጋፋ ቦኒ ማይኪን ጭር ጀቴ ይቴረን እናን ነምኒ ጉረጋ ቀበቴ እኒ ካንን ኮልፋይደን ኦቦሌን ጮ ደማ ማይኪን ስራው ኢላለ ኤገኔቱ ጀራኒ ማይኪን ሆጀቹ ሴጋፋ በረኒ አይዟችሁ ሁሉም ነገር ኦሮሞ ጋር ሲደርስን ጫጫልት እንጀራ ዋንዱም ትኑን ጋፋ ኦሮሞ ብረጋው እያ ማሊፍ ወጋሜ ቀጉቱ ኦሮሞ ኤልመቻ ቱረን አመንቲ ዳኦ ጎደተኒ ኡመተ ከነ ሜቀ ቡርጃጀሳ ቱረን ሀረ ጋፋ ኦሮሞን ደመቄ አፋን ኮቲንን በረዳ አፋን ኮቲንን ዋቀፈዳ አፋን ኮቲንን ቡለ ጋፋ ጀሩ ህርፈቱ ቱፈቻ ቱረን ጋዴንገድ utuun engadda oromiyaa keessa jiraatanii afaan kana tuffatanii barachuu dhiisanii baratanii har'a rifatan akkuma sin jettan waggaa tokkoof walakkaa akka arraati naannoo Tigraay keessatti nuti ortodoksii Itoophiyaa irraan addaan baanee irraa jedhan phaaphaasonni har'a oromiyaa keessaa mudamanii addaan baanan jenne addaan foxxonne hin jenne paatriyaakii tokko jala jirraa jedhan maqaa qofaatti sin moggaafanne kino kasture ka wara Tigraay የትግራይ አብያተ ክርስቲያናት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጋር የነበረውን ግንኙነት በማቋረጥ የትግራይ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት የሚተዳደሩበትን የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት መመስረቱ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቀለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስና መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ገልጸዋል። የሮ ኩንቴ ነምኒ ቶክቲን ወጭ ወርናኖ ኦሮሚያሌ ጳጳሲ ሙደም መሌሳ ኑቲ ortodoksii Itoophiyaa jala baanee irraan jenne warri Tigraay garuu jala baanee irraa jiran of dandeenyee dhaabbannee irraa jiran isaan irraa ajajan furannu jiran wal quunnamtiin keenya isaan irraa dhaabbateedha jiran Oromiyaa keessatti garuu akkas hin jenne Oromiyaa keessatti nama afaan beeku nama aadaa beeku munna jedhanii mudan malee addaan foxxonnee hin jenne waci kun hundumtuun har'a eessaa dhufe kan Oromiyaa duwwaa immoo miti kanaan dura warri naannoo Goojjamiif Gondar jiranis addaan baanee irraa jiran turan dhaggeeffadha isaattu gabaase ጎጃምና በጎንደር በአብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ውስጥ የሚገኙ ካህናትና መነኮሳት በአቡነ ማቲያስ የሚመራውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያኑንም አስተዳደር ከዛሬ ጀምሮ እንደማይቀበሉትና በስሩም እንደማይተዳደሩ ይፋ አደረጉ። እነዚህ ካህናትና መነኮሳት ለኢሳት በላኩት የአቋም መግለጫ አቡነ ማቲያስ ጀላ ባኔር ራጀረ ወሪ ጎንደሪፍ ጎጀም ከነ ቦዴ አጀጀ ኢሰራን ፍረኑ ይረን
kana booddee isaanin bullu jedhan kana booddee isaa wajjin hin jiraannu jedhan ofii of dandeenye dhaabbannee jirraa jedhan isaan namni tokkittiin hin wajjin yommuu san akkuma Xaqalaa Ministeerii jedhan namni tokkittiin hin dubbanne har'a kan Oromoo irratti maaliif wacuun barbaachise maaliif kan Oromoo irratti gurra nu duuchuun barbaachise kan Oromoo garuu Itoophiyaa jalaa baanee irraa hin jenne Oromiyaa qofaatti ijaarrannee irraa hin jenne akka kanattiin nama meeqa goyoomsaa jiru Xaqalaa Ministeeraa በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰው የሚገለገለው በራሱ ቋንቋ ደቡብና ኦሮሚያ ሲሆን እንደዛ አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይሄን መንግስት በማዳፈን ማለፍ አይችልም። ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር ናኖ አማራ ከሰት አኩማ አፋን አማሪፋን ተጃጅል ከነማ ጅሩ ናኖ ኦሮሚያ ከሰትስ አፋን ኬኛን ተጃጅል አርገቹ በርባና ኡመተ ጅሩ ከና akkasittiin dimshaashaan irra darbuu hin dandeenyu afaan qabuu hin dandeenyu afaan cuqqaaluu hin dandeenyu mirga ilmaan Oromoo dhiibuuf as hin jirru Oromoon afaan isaatiin waaqeffachuu mirga qaba Oromoon afaan isaatiin galateeffachuu mirga qaba nuti immoo mirga kana jalaa mulquu hin dandeenyu jedhan Xaqalaa Ministeeriin keenya baay'ee galatoomaa isiniin jenna kanaan dura phaaphaasonni naannoo Tigraay maal jedhan turan dhaggeeffadhaa ቋንቋ ትግርኛ ተረግጦ ጠፍቶ ቤተክርስቲያን እንደማይነበብ ዝም ብሎ እንዲያው የተጣለ የወደቀ የሞተ ሆነ እንደነበር አሁንን ትንሳኤው ነው አሁን ሊነሳ ይገባዋልና በቋንቋው እንዲማር መጻሕፍቶችም ደግሞ አብረው ሲተረጎሙ ሲማር እዚህ ጠቀመታለሁ ናኖ ኬኛ ከሰቲ አፋን ኬኛ ኡካመሜ አፋን ኬኛ አዋለሜ ዋንጅሩፍ አመገሩ የሮኒ ቦለ ከሳ ዱአ ከሳ ገው ትንሳኤ ሳቱ ገኤ አፋን ኬኛን በረቹ በርባና አፋን ኬኛን ገለቴፈቹ በርባና ቅዳሴ አፋን ኬኛ ጀደ ናኖን ትግራይ ነምኒ ወጨ ቶክቲን እንጅሩ ነምኒ ወያ ጉራቸው ኡፈተ እንጅሩ ነምኒ ገደ እንጅሩ ማሊፍ ጋፈ ኦሮሞ ተኡዱዋ ገደን ማሊፍ ኦሮሞን አፋን ሳቲን በረታረት ሎሊ ማሊፍ ለብሰማ ጅር sababii kana maaliif mootummaan arrabsamaa jira sababii kana maaliif phaaphaasonni keenya arrabsamaa jiru sababii kana maaliif qeesonni keenya arrabsamaa jiru maaliif tokkon keessa wal gaafadha የህዝብን መብት የህዝብን በራስ ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ሳያፍኑ መፍታት ይቻላል ያንን ካደረጉ ለነሱም ለኛም እንደ ሀገር ጠቃሚ ነው ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ ብዙ የሚፈይድ አይደለም ብዙ እጃቸው የሚያስገቡ ኃይሎች አሉ ብዙ ናቸው ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር ኡቱ ምርጋ ኡመታን ኒብን ፈዲ አፋን ሳቲን ኡመታ በረቹ በርባዱ ከነ ኦቶ ኢኑካምሲን ዋን ከነ ፍሩ ደንደኡ ወያ ጉራቸው ኡፈቹ ዳምቲ ከምፍረሙ ሎለ ለብሱ ዳምቲ ከምፍረሙ ሚዲያ ደዳት ገዲባኒ መግለጫ ከኑ ዳምቲ ወንቲ ኩን ከምፍረሙ ምርጋ ኡመቲቻ ኤጉ ዳንገሩ ፍሩ ደንዳማ waan kana keessa warra harka kaa'atu jira sababi Xaqalaa Ministeeriin kana dubbataniif isaan irrattis lola meeqatu labsamaa jira maqaballeessi meeqatu irratti geggeeffamaa jira maal jechuu qabu turan Xaqalaa Ministeeriin Oromoon afaan keetiin hin baratin jechuu qabu turani afaan cufadhu taa'e jechuu ni qabu turani mirga Oromoo dhiibamuun qabu jedhan akkumas immoo mirgi Amaaraa dhiibamuun qabu jedhu akkasumas immoo mirgi Tigraay dhiibamuun qabu jedhu maaliif biyyattii bulchaa jiru waan ta'eef waan Oromoo ta'aniif mirga Oromoo acuucuu qabu turani Oromoon kana booddee waan irratti fe'an callisee ummata baatu miti የተደረገው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን የደም ስር መበጠስ ነው አንድ ሰው የደም ስሩ ከተቆረጠ የመሞት እድሉ 99.9 ነው ወዲያውኑ የሚያስቆመው ነገር ካልተገኘ ጋፊ ኦሮሞን ጋፈቻ ጅሩ ጋፊ ላውድ ኤንድ ክሊር የወር ወርፈረንጂ afaan ofiitiin barachuu afaan ofiitiin waaqeffachuu akkuma Xaqalaa Ministeeriin jedhan kana duuchanii irra darbuu otoo hin taane furmaata yootti kennan hiikaa argachuu qaba jedhan isaan garuu sana dhiisanii hidda dhiiga keenyaatu nurraa kutame jedhan hiddi dhiigi isaanii Oromoo ta'uu immoo barumsaanii waan guddaa tokko hidda dhiiga ofii immoo kabajaa kennuu baay'ee barbaachisaadha hiddi dhiiga keenyaa foon keessa jira foon gubbaa immoo gogaatu jira gogaa gubbaa immoo rifeensa jira baay'ee eegama erga Oromoon hidda dhiiga isaanii ta'e Oromoodhaaf kabajaa kennuu qabu turan Oromoodhaaf ulfina kennuu fi qabu turan lola Oromoo irratti labsuu otoo hin taane gaaffiin Oromoo ala jira afaan ofiitiin barachuu afaan ofiitiin waaqeffachuu kana ala waan tokko wanti biraan hin jiru gaaffiin Oromoo gaaffii qulqulluu adii calaqqisaa bakkee keessa jirudha
Gaaffii kana siyaasaatti hiikuun hin danda'amu. Gaaffii kana jallisuun hin danda'amu. Gaaffiin kun gaaffii eenyummaati. የሃይማኖት ተቋማት ከሶስት ነገር ቢጠበቁ ከብዙ ችግር ነፃ ይሆናሉ። አንደኛው ፖለቲካ፣ ሃይማኖት ተቋም የፖለቲካ እሳቤዎች መሸከሚያ ቦታ ባይሆኑ። ሁለተኛ ሌብነት፣ ዓለምን ያስቸገረው ሌብነት እነሱም ባያስቸግራቸው። ሶስተኛ ዘር እና የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ፖለቲካን፣ ሌብነትን፣ ዘርን ከውስጣቸው ቢያጠፉ ቢቀንሱ አብዛኛው ችግር ይፈታል። ይሄ ጉዳይ የአንድ ሃይማኖት ተቋም ችግር አይደለም፣ የሁሉም ነው። ሁሉም ጋር ዘር አለ፣ ሌብነት አለ፣ ፖለቲካ አለ። ባየ ገለተው ጠቅላይ ሚኒስቴርን አመንቶታ ሁንዳ keessa galanii sirriitti beeku. Rakkoo isaan keessa jiru sirriitti hubatanii jiru. Kanaaf har'a murtii kana fakkaatu murteessan. Kanaaf har'a gadi ba'anii haasa'an. Amantoonni biyya keenya keessa jiran kun waan sadiirraa yoo of eeggan nagaadhaan jiraattu jedhan. Wantooti sadan kun maan siyaasa, hattummaadha, gosummaadha, zareenyinnati isa jedhan san. Waan kana keessaa yoo baatan wanti walitti sin buusu hin jiru jedhan. Waldaa amantoota biyya keenyaa wanti jeeqaa jiru baay'inaan isa kan. Keessumatti immoo waldaa ortodoksii Itoophiyaa. Waldaa ortodoksii Itoophiyaa kana amantii da'oo godhatee, amantii golgaa godhatee, kaabbaa amantii uffatee siyaasatu geggeeffama. Siyaasni kun jeequmsa baay'ee kaasaa jira. Yeroo dheeraadhaaf irraan dubbatamne garuu achi keessatti bishaateetu xaaxee. Utuu inni xaaxa'iin dura qabuu turan sila. Mee faarfannaa kana mee dhaggeeffadhaa. Minilikiin faarsaa jiru. Sagalee ittiin waaqayyoon faarsaniin minilikiin faarsu. Kabaroo ittiin maaramii faarsaniin minilikiin faarsaa jiru. Zeemaa ittiin waaqayyoon galata galchaniif minilikiin galata galchaa jiru. Maaliif minilikiin waldaa keessa fidan? Masaraa mootummaatii waldaan ortodoksii. Doktor Abiyyiin masaraa isaanii keessatti hawultii hojjetee yoo kaa'e jarri sun achi keessa waan turaniif. Seenaa san akka namni hubatuuf. Haile Sillaasee kaa'umsa, dargii kaa'umsa, garuu maaliif waldaa keessa fiduu barbaachise? Waldaan kun kan saba tokkoo duwwaa miti. Waldaan ortodoksii kan uummata tokkoo duwwaa miti. Kan sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiran keessatti of arganidha. Minilik immoo Oromoo biratti akkamitti ilaalama? Walaayittaa biratti akkamitti ilaalama? Uummata Sidaamaa biratti akkamitti ilaalama? Maaliif waldaa keessa siyaasa fiduun barbaachise? Waldaa keessa siyaasa fiduun gaan rakkoo har'aa kana fide. Utuu kanaan dura waldaa keessatti kun godhamuu baate rakkoon har'aa kun hin uumamu. Kanaaf egaa xaqilaa ministeeriin yoo siyaasarraa baqattan, yoo hattummaarraa baqattan, yoo zareenyinnatirraa baqattan rakkoon tokko isin bira hin ga'u inni isaan jiran. Qeesii guddaatu gadi bee namoota Oromoo faa xiqqeessa. Dhaggeeffadhaa. እምዬ ምኒልክ እርሻህ አዲስ አበባ ቀድማ ታረሰች ለዝና እንዳያልፍባት ጊዜው የዘር ጊዜዋ ነውና መካን አይደለችም እናት አዲስ አበባ አምላክ ያጽናናት በቃሉ ለውድ ባለቤቷ ተረኛ ወልዳለችና ቤት ሙሉ በልስቲ እብር ነው ተመልከተው መካን አይደለችም እናት አዲስ አበባ አምላክ ያጽናናት በቃሉ ለውድ ባለቤቷ ተረኛ ወለደች አሉ ቤት ሙሉ ቤት በቤት ነው የሆነው የበቀለ ልጅ እልቂት አጫሉ ጁሃር ሊያገባ አጫሉ ነው አጫሉ ጁሃር ሊያገባ የበቀለ ልጅ እልቂት
አጫሉ ጁሃር ሊያገባ አትሆነውምና ወይዘሪ ኢትዮጵያዊ ደርባባ በለስቲ አገርተኒ ጡቃቄ ሶተ ጉርጉዳ ዋይ ሰገሌ ዋቀዮ ለብሱ ዲሰኒ ዋይ ሬፈ ወጋሜ ቀድሮ ዱኤ ኦሮሞ ረቲ ፋርሱ ነማ ኦሮሞ ጥቄሱ ጅቢንሰ ኡመተ ግዱት ገለክሱ ነጋአ ጀደ ኦሮሞን ወጋ ዲበቶኮፍ ሸንተመን ባደ አመ የሮንሳ የሮንቲን አፋንኮቲን ዱበዱራ አመ የሮንሳ የሮንት አፋንኮቲን ገለቴፈዱራ አመ የሮንሳ የሮን አፋንኮቲን ዋቀዮፍ ገለተ ገሹራ ጀደድ ከነ ኤኙ ዳቡ እንደንደው ወያ ጉራቸፈቹ ዲስቴ ወያ ዲማ yofates ዳቡ እንደንደሱ አልተኮ ኡመት ዲደናን ዲደዳ አመንታን ኦርቶዶክሲ አከን ጅራቱ በርባና 100% አከን ጅራቱ በርባን ገሩ አፋን ኬኛን ከደቹ በርባን አፋን ኬኛን ዋቀፈቹ በርባን አፋን ኬኛን ዋቀዮን ገለተ ገሸቹ በርባን hinga አንካን ዲዲ ኡመን እንት ጎዳ መንጀሩ አሳ ጠቅላይ ሚኒስትር ሶስቱም ማያስፈልጋቸውም የሚባልበት ዋናው ምክንያት እነሱ አላማቸው ዘላለማዊ ነው ኢተርናል ነው ፖለቲካ ጊዜያዊ ነው የሌብነት ጥቅም ጊዜያዊ ነው ዘር እዚሁ የሚቀር ነው ከነሱ ሐሳብና አላማ ጋር አይሄድም ሰማያዊ መንግስት ለሚጠብቁና የሚገነቡ ወታደሮች ስለ ምድራዊው ቢጨነቁ ራሳቸው ፍላጎታቸውን ስለሚቃረኑ ጥፋት ያመጣባቸዋል ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር አፉረ ከነ ዋቀዮን ሲግረተ ጃለን አቦቲን አመንታ ማልት ዋይ ለፋ ወጅኒ ሳን ዲቤራ ኢሳኖ ከዋቃፎ ጀቻ ጅሩ እኒ ኩን ከን ኬኛ ኑቶ በርጩማፍ ጀኔ ወሎላ ማልቱ ከነ ኬሰ ሳንገልች ሐኑማን ከለፋቲ ማልቱ ዋይ ሐኑማ ኬሰ ሳንገልች ዘረኝነቲን ሶ ከኑ መለፋቲ ማልቱ ሰነ ኬሰ ሳንገልች ሲያስኒስ ከለፋቲ ማልቱ ሲያሰ ኬሰ ሳንገልች ኢሳ ዋይዱ መነ ዋቀዮ ማለ ቢልለም ጠቅላይ ሚኒስትር ኡልፋዳ ወያ ኬሰን ከነገሩ ያደኖዳፍ ኑካ አደራ ረቢ ወያ ከነራ አፉረ ነዲ ገመዳ ፋቱ ረጀ አፉረ ጀነናል ዋቆ ጉቱ አፉረ ጀነናል ታደሳ ብሩ አፉረ ጀነናል ጃራ አባገዳ አፉረ ጀነናል ማሞ ሙዘምር አፉረ ባሮ ቱምሳ አፉረ ለገሳ ወጊ አስረጅረ ያደኖፍ ኑካ ወያ ከነ ሞቁቱ መንገደረት ጠቅላይ ሚኒስትር ገዲባቲ ሞጉያ ተኮ አፋኒ ኦሮሞ አፋን ሆጂ ፌደራላ ታኤጅራ ብሬኪንግ ኒውስ ኑ ለብሳ ይገም የቀሰበት ደንገለይ ኢላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢርጋ ተኮ ንስኒፍ ቀባ ኢላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦቦሎተ ኬሰን ደገለ ጅረን ይወጅን ሃዩ ድሮ ተኮ ማለ ነጋቡሳ ዋናማ አላካና ወጩ ነገሱምኒ ዋን ሚዲያ ራ ወጩ ነገሱምኒ ጋፋ ኢሲን ጆሌ ኦቦሎተ ኬኛ ካላ ወጅን ነጋቡስተኒ akka gommaa qilleensi keessaa yaa'u bakka tokkotti qoricha isaaniiti jira isaanii wajjin nagaa nuu buusa hidhamtoota mana hidhaas nuu hiika obboloota keessan kanaan dura wal dhabdan akka obbolammaa magarsaa faati wajjin illee nagaa buusa jawaar faati wajjin nagaa buusa adda bilisummaa oromoo wajjin nagaa buusa sana booda abbaan barbaade isinin sochoosa abbaan barbaade fokkorsuun dammaa hanga bishaan ga'uttadan tokkummaa keenya irratti nu hojjedha kanatu addaan nu babaasaa jira obboloota daggalaa qabna obboloota mana hidhaatii qabna obboloota kabraa mootummaa keessaa qabna kun faffacee jira humni keenya humna oromoo gama tokkotti deebisaa ጠቅላይ ሚኒስትር seenaa qabsoo oromoo keessatti seenaa ajaa'ibaa hojjedha inni darbeera kana booddee garuu jabaattanii cimuudhaaf nagaa buusaa